michate afina dane burkoni daru fanabdade mala yadesa ayando suni oda karra kodura inutu do feti di babata orte gana mamade inutu chapizi tijamsa oda kuni ababa di bekacha oda kuni ababa di bekacha kuni ababa di bekacha jibo kuni eluda kuni Oh. Ume fi kumani basa harkadi ge pul kulesa Jamalatu biyadi ibsitu ro mati jirmato koda be saganiti kananistu ilmalo Share good, invite good, def. Sukume kamichate, sitina datu bulu kongoni, ingaru fanabdade. Malaya desa ayando suni, oda karra kodura. Enyu tu du feti di babata, ortega na mamale. Enyu tu chati siti jamsata, oda kuni abba di bekacha. Oda kuni abba di bekacha. Sijalati hayuna sasa uga jallate sororsa ume fi gumani basa harkadi ge kul kulesa Jamalatu biyadi ibsitu ro mati jirmato koda be saganiti kananistu ilmaro Share good, def. Share good, invite good. Ya obsake ituma difta wala koton simura ya tola goda jara to ko goda tu sejala mula bare goda ki nyaso kuno gombo bela mesa gadi sata Manamani Muktira pile japiro bude sata Yo adun sikube Yo bube sikube Yo siyame ayo Hawan ke sulami Yo marian de kola Kanto mera lola Iya bagi itu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا في جالتمتوتا فيسبوك الشيك أبوتا أكم جرتا فيادا نجيوما وروتن والسلام عليكم نانجتا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكم نجيوما فيادا نجيني بدا دامي أكم جرتا أول دبراتا ونياتا ساقا خيزن مني منا خيزن تاول أول سينا invite share قرأ الرمى تدرين تيا أكما جرتوتي بدا ديني
mootummaan badhaadhinaan hoogganamu paartiin badhaadhinaa diiyaaspooraa yookaan baqataa yookaan kadhattuu biyya faranjii biyya arabarraa gargaarsa tokko hin barbaadu. Nafxanyaa dhiisii maqalee likki galchine. Maqalee dhiisii Suudaanuu likki galchine araara jettee waywaachuu jirti. Nuti badhaadhinni if dandayaadha jetti mata dureen tiyya. Osoo inni tanatti seenin dura abbootii tiyya takkaan dheengadda irraanfadhee abbootii tiyya tan addunyaa tanarraa deeman rabbii rahmata isaaniif haa godhu fuulli rabbii isaanitti haa tolu hooggantoota afran qalloo paarlamaa Oromoo guyyaa Oromoon paarlamaa hin qabne guyyaa Oromoon sagalee hin qabne guyyaa afaan Oromoo reediyoo cabsajaan warroottan gartee gitaara dura diredawaa naquudhaan gitaara dhawanii Afrikaa guutuu garsiisan biyya Arabarraa naqanii Afrikaa dura harargeedha gitaara abba feete gaafadhu seenaa gaafadhu Ibrahim Haji abbaa ibsaa Minnesota tanaddu'e rabbi rahmata isinii haa godhu founder of afran qalloo warra afran qalloo gartee baasee arra Oromoo nuummaleen ABO nuummaleen irraa iyyitu tan hunda warroottan as baase abbootii qabsoo dheengadda nama lama dhabne rabbi rahmata haa godhuu fi fuulli rabbii isaanitti haa tolu gartee isaan sunuu Oromoo irraa galatan arkanne namni irraa dubbate muraasaa jechuudha. Sigalee duriyyee dheengadda dhufte fa'a goota godhaniiti warra dheengadda ibidda keessa ifaa dukkanaa nuuf ta'esan akkuma mata duretti namurraa dubbatee namnummaan hangi tokko bira kutee kunuu seenaa wallaaluudha. Kunuu miidiyaa irra dammaquudha. Kunuu FB irra dammaquudha. Nama eenyuutu faawundara qabsoo saniiti. Gaafa Oromoon alaabaan qabne, gaafa Oromoon dhaaban qabne, gaafa Oromoon waa takka hin qabne eenyu jarri sun jettanii qorachuu dhabuu keessanii ijoollee Facebook irra dammeete ta'uu keessan nama argisiisaa jechuudha. Garuu Oromoon nama guddaa tokko library yookaan mana buukaa ka ol ka'ee deemu nama lama guyya tokko dhabdee jechuudha. Sigalee founder of afran qalloo warra jaaniin san rabbi rahmataa godhuuf nuti ilmaan isaanii ni jirra. Kaayyoo isaan kan gayan san abbichuun 4 kiiloo isaa seene arkanii du'anii alhamdulillahi rabbil alamin akka warra isaan duratti akka elemoo fi jaarraa abbaa gadaafatti osoonumaan arkin hin duune arra ilma isaanii 4 kiiloo daawwataniiti 4 kiiloo dhaqanii afeeramanii 4 kiiloo keessa gargaggalanii bakka irraa gabrummaan itti madduu turte sanirra keessa gargaggalanii du'anii alhamdulillahi rabbil alamin tana arkuunu shukriidha jechuudha. So isin invite fi share goda share yo gota yo invite gota numa Facebook ni isin jalan gotamu share goda invite goda nama yayyama habaratu namni ha dhageeffatu sigale sanifu amma osonin gara mata dureeti yettin deemin durummas General Baaca Dabale irra deebuudhaan bada gooticha Oromoo ilma abbaa gadaa يا هيو خين خنا ربي أرمو خين بقى خين يتاتي سيقلب بقى خين يتاتي ما تكل كليدك ايدي درو اتقور جيتشو حتو تجيخ ما تكل كيسانا ما في تجرو حتو نفت انيان اتشخيسة جارتي تجيخيسانا ما في تجرتو درو لكي قلجي جيتشو خورنيل الرأي قلي خانيسان اتشخيسة وليك أبطن يا بر نمك أباج أرومون نمر أبدي بر أرومون برنا بر أرومون نمر كتة بر أرومون إيرر كتة بر أرومون ورّغرتة إرجاساني بكان غور كتة بر خلو مغا كتيتي الردو شوفاسي لكيلا كورنيلا ويان الراقبة كورنيلا ويان تنجامي خنافت إنيان راقبة خم بيجا على خنا 316 قنمتي ummata miskiina bol ficcisiiftu abiyyi biyya bulchuu dadhabe jette hattoota ilmaan diqaalaa ka Oromoo keessa dhalate ka afaan Oromoo barate sigale ka kunoo dammaqaan faan Oromoo prime minister nu ta'uu qaba abiyyummaan nurraa deemu qaba kaju warra kun kana wajjin qunnamtii qabu
duruu nama 15 cal godhee jechuudha. Caliin tun calii beekadhu. Amma booda gartee wasaqa waraana keessa taa'ee wannajuu hortii dhiyeessu mana murtii dhiyeessu hin jiru. Cal dhume dubbiin. Sigale hin jiru kanaa booda. Durriyyeen amma Facebook irraa maal jechuu jirti ilaalame. Abbaa marroo hidhame haadha marroo hidhame jechuu jirti bar. Maaliif ichi waan jalaa caccabe quba qabdii jechuudha. Kanaan nama kaasuu barbaaddii bar. Marroo is abbummaan fedhe osoo hidhame uummanni Oromoo kanaa booda ka'ee karaan cufu. Abbummaan fedhe osoo hidhamee miiddu'eehu uummanni Oromoo kanaa booda karaan cufu. Gurra si calawu. Gurra keetitti si calawu. Sigale? So hattoota wanni isinichi jaartanii ummata miskiinaan fixuu turtan. Hiyyee isaan xaraguu turtan. Isin jala dhiirti kalee dhayxee arraabnaani arraa maarree maarroo hidhame miitirkishoo maarroo hidhame milliyyoo maarroo hidhame jettee Facebook irraa afaan banti. Sigale? Osoo abbaan fedhe hidhamuu miiddu'e Oromoon kanaa booda karaa isiniin cuftu gabbaate. Yaa hattu kalbi. Al-gabra minal gabri arabni sigale. Gabri yoo bilisummaan itti roobdellee shamshiyaa firra qabee deema jaagarte akka bilisummaan sun mataa sarra buuteen bilisoomsin. Gabri sigale. Shamshiyaa firra qabeeti firra laxxafee deema jaa sigale. Oromoon maal dhabee arraba boo'a biyya alaa taa'e. An diiyaasporaa fi dhaamsa dhaamu jira malee warri biyyaa barate. Sigale. Maal dhabee ajajaa waraanaa isa. Muummichi ministeeraa isa. Oromoon bar amma mana murtiin barbaannu jetteeti mana abbaa gadaa jaarachuu jirti bar mana abbaa gadarra wal kasasne jettee Finfinnee keessatti. Sirni gadaa ka amata 150 cabe. Caffee araara deebi'eeti manni abbaa gadaachi jaaramu jira bar. Kanaa ol maal barbaadda? Dirqama tokko tokkotti yaamanii kondominiyeemi. Izzaanoo yaa buzuuq seetna kana barbaaddeemi hin jiru kun. Hujiidha maallaqaan dalagadhuu gali. Waa hunda godhu dandeessa maallaqa keetiin. Wanni bilaashi gootu takka hin jiru. Sigale mi'a Oromoon maaluma dhabdeeti booji. Sigale yoo gabrii jedhan sigale yoo bilisummaan tun ardal fooqul samaa'u jaaramni sigale yoo samii tanarraa itti gadi roobde haazal juuzul arab sigale yoo kasitti illee itti gadi roobde xiilaa firra qabee deemaa jaa sigale shamshiyaa akka bilisummaan sun isarra buune akka gabrummaa keessaan baane sigale gabrii kasi jedhan sigale afaan arabaati kuni dhageeffadhu yaa akhi sigale gabra nama ozoon 4 kiiloo jiru afaan banu. Nama ozoon 4 kiiloo jiru durriyyeen mataa dhawattee wallagga keessa deddeemtee miskiina gudeedduuf jecha irkoon kiyyasi maarreen kiyyasi haazaa zubba jaan arabni sigale waan akkana zubbii mataan qabne warra mataan dhuufe jechuudha. Sigale so kanaan immoo uummanni Oromoo miliyoonni 50 madaalama. Sigale so kanaafu nurraa dhaabbadha maarree hidhani mitirkishoon hidhamte miliyoon hidhamte nurraa dhaaba mataan baqaysina nuti imma bilisummaa teenyatti enjoy godhaa jirra Oromoonni bilisummaa teenyaani bashannanaa jirra dhume dubbiin. Sigale ati booha rabbi siifilee deem booy mana kee cufadhu booy. Rabbi boo'aan si haa galchu. Hai. Oromoon nagaya warra hinaaffaa malee, warra anaangoo dhabe malee, warra gartee nuun malee, warra gartee nuti yoonii fi nuti aangoon qabanne Oromoon hin bilisoomne, Oromoo guyyaa bilisoomtu nutti hima, guyyaa isin gabroomtuus nuu himaa fi warra juusan nuti Rabbi irraa ergamne warra juusan yoo taate malee nuti bilisoomne. 4 kiiloo jirra waraana nuu harkaa qabna, humna xiqqaa harkaa qabna, diinagdee biyya sanii harkaa qabna. Kanaa ol maal barbaanna? Qorreen namarra yaa'u barbaanna. Hai. Tanaafu jeneraal ticha keenya jeneraal Biraanuu Juulaatii fi Baacaa Dabalee kabajaa guddoo salaamtaa isinii kenneetiin jira. Gootota keenya Oromoon isin abdatti.
مسكيني بيخيسا سنسين أبدت قوفتو دياسبورا تنتديسا قوفتو همبرجر قلتو تقيتان غافا يسين بولي دفتكنا كيسا قطور قفتان روزا خانا سيغل روزا خانا سانا جلا خيسانيتي مسكينة سنيكنا كيسا قطور قفتاني تنتديسا قوفتو تن نتيغرو ورّي حقا أركو ورّي حقا بيخو خلي دايتاني أرغرتك قل ليسيتاني أفات أفتاني هداني دو غوروسان ilmaan oromoo keenya tahuun baga isiniin boonne jechuudha. Akkas amma gara mata dureetti jettiin dabra. Mata dureetti jetaarraa paartiin badhaadhinaa ummata oromootii wajjiin wal qabatee ummata biyya sanii sabaa sablammii wajjii wal qabatee nafxanyaaf dhiisii Afrikaafuu gayaadha jetti mata dureetti jetaarraa. Yaa hattoota dheengadda nafxanya qabii cufti keessa walii galtanii wayyaanee wajjii بارتي أبي أحمد الردول تاني جتشو أبي أحمد مقالة إسنتيجي غرقل تاني فنجان هندن دي سنجولي أبا غدا جلا قبت التجارة تيتي أفات أفعي سنگرسي سيجتشو تربا لمت مقالة غازت آن الدنيا هندنو هندن ديمتو لولا إست أفريكا بنامي وإست أفريكا انچچبت مينو تي إيسا سيرنا جتي الدنيا نغوتون يو ترتسن ناتنجي تربان لما تشابسي سنگرسيسي جيجو مقالين كساران سودان تياسنا بي وي سودان نكوت خارتون بيا سينتي سودان بيا سينتي جتي ايو ايغلتي جيجو ايو ايغلتي بر غورا لمان قبا قبا تي ايو ايغلتي بر سودانيس كالي نو أبي أحمد سوري نو بليسي نو توانتي نو غوتي دغتي دانغا خيسا جته اما بودچ خيسا نجنو خرانا غياتين طبرچو بربانا يعني خلي ولي ملتيز دومات متكلو وي متكلي نمني دوماجرا متكلي نمني دوماجرا متكلي نمني غيا كنا خنونا مهنغنا دوماجرا اينو فيت يابو متكلي بر ابي قوي فدتيرو في فيت سينجابر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا والله لما سياسه اللبو في والله لان سيدي غرورا يو سيمور مرة سيفيدا وننجو يو سننجوف مال أصونو توري بدارنا ديگروه والله لو تاني درو موتم ما تينيتان الدنيا نغوتون أكنا جتة فتنقرن والجاني جاجو سيقل ورّا مرمو مك أبسوسيو يونو ما عرب سيتي يونو ما مرميتي يونو ما بلالي فتي يونو ما خيامي تجتة بوچ أتك أبساوار إسان برتي يو جرخين يخون سرويتي تدفتو ستغافنا خيدا ميس ادم اوروموتين بافنا ميسو تجد اجت اتي بتما ميغا نيات سينجا ميغا نيات جابر ابان غراسي نياچو سنو بيخي سيغافتا بر ايفي وان نياتي تريف نياتو سنو بيخي سيغافتا بر ميغان سيبت بلزغنا ميغا نيات سينجا يو اتي مي اورومون صفو قبدي عادق قبدي تسغبويني هاتلالو حاول لغيفنو يته ميغا نياتو ورابيسي سانياتو ورابيسي غبروماتي سيغله اكس جاجچو سو سنيفو الحمد لله رب العالمين تمتكليس ارتكسيت قلقليسيتي جچو جچي بريزيدنتين موتمانانو اوروميا اريچ خندرا فينفني دابتني بكنفتانيان الرانو چابسيتت چابسيني ديبني جان سريدا نديغر نتبر كبنيتي وجب لجنتي مالي رورو اسن امتا خينيا رغغيسيتن رورو سرني نفتانيا امتا اورومو غد امتا سبا سبلمي بيسني غد ايران فنيتي متبر تخوت سينا ديفنيتي سيغله تفول دور تركان فن جنتي بر خن امتا خينيا نوتي توكو جيچاول سيغله الرغرو حتو في غنتون نفتانيا في غرتي غريسان باندان والتهودان موتم ابي مستيغو جچو يغلني جچو دينگد مالون جچو ترو موتم ما نفتانيا نون جچو ترو ني بيس ارمو تكفرت نما ابي مرمو غران تكفرت انيوتو وتالي نفتانيا ديغرو يغل اكتيفيستوتا ساني اكتيبوشتوتا ساني دي الذي مالالا ميديا ساني جريزا ميديا نيتورك اللبو فينجانيو مما جراتو كودا قارلالا خواي فلنوتي انتلو جرو ويمنر
Miidiyaa wallahi mimmaanii ija namaree. Bakkuma dhugatti jaawar maamaffaan taa'u ture nama wanni kun tetteessi jeetiin ichirra miidiyaa san irratti chilaale way godii tarrafaa mulgeetaa jette qaallittiin. Qaallittiin beeytaa gartee kopha galti beeytaa tarrafaa mulgeetaa kun shiftaadha qaama kana qaba. Halkan kana gartee gaa shiftaan kun halkanii wajji deemaanii dachii tana baqa isaa dhufee shuro durachi keessan shuro tana nyaannaan qaallittiin dabbaa wahii kana qabdi hoggi isiin akkana shuro lafa keessu tarrafaa mulgeetaa duru qaamni lolee beeta akkanumachi je'eetti tarrafaan qacam jaartii hoggi itti tole way godii tarrafaa mulgeetaa itti jabaadhu jetteen garba durgoge jiifte jiidhaa waliin dhabini way godii tarrafaa mulgeetaa fuutee tirraayidaaniite OMN kana boodaan sitee jeetuma laale sigale bar filannoo waan filannooti haasawanii dikteetarummaa biyyiitii fi already bar filannoon hun geggeeffamne bar mee ati nuti intali waliin jan taayitiin laalaa buna fudhadheetiin taayee laaluu ture sigale mee ati nuti intali jan abiyyi ahmad akkana nu godhe ichin nu jeese ichin namni silaa filannoo akkana filannoon kun haala kanaan yoos kun sirrate filannoon deemsisuun ni danda'ama akkana yoo kun hin sirranne garuu filannoon rakkootti dhufana fakkaatti yaada mataa kiyyaatii jammaas namni waa beeku ajajan kennuu bar kun ta'uu qabu yoo kun ta'e kun akkana ta'uu qaba yoo kun akkana taane biitti sun nagaan argattu eenyu waraanuma meeqa jaarratee namichi kun sigale ichirraa kana godhatanii bar edawo marketing girrisaa miidiyaa neetwork siin jeetuma firraa cufee kutee jechuu sigale namni tokko ajajan baasu yaada kennata anamma asirra waan hin dhufu yaada kiyyaan kennachuu jira yoo kana ta'e kana ta'uu qabdi yoo kana ta'e dhabamuu qabdi yoo kana ta'e kana nu garta yoo maal kana geggeeffatte nu garta way mee nu eeggadhuga akkasi god hin jaamu kana sigale miidiyuu mammarra teessee iyyitu kanarratti dheengadda labsii yeroo xumura gabrummaa jettee labsitee qeeroon ammarraa qabee sa'aatiin ma labsine tanarraa qabee karaa cufu qaba bizinesa distrooy godhu qaba labsiisa way haaftee atis walumaan labsii yeroo xumuraa taate sigale namni xiqqoo if qaanfataa duuba diiba maaliif miidiyaan kun girrisaa miidiyaa neetwork kana nama akkaanonneeti yakeessa jiruun dhaabbatee jechuudha. Sigale nadhagayama sigale isallee waa jechuun miidiyaa kanallee waa jechuun nadhagayama garuu dirqameeti maaliin godhagaa sigale yoo bineensa ichirraa wacuu kana fiduu baatan maallaqan kafalan sigale. Nun dhiyeessine nama dhiyeessitanirraa maallaqa fudhadha jedhanii dirqama achumarra waccisiisu qaban dhiibbaan isaan godhan hin jiru faayidaan isaan godhan hin jiru garuu levelii miidiyaa kanaa gabbuusuu zeeroo deebisuu qofa ni danda'anii jechuudha akkana taate OMN booddee jechisiisuu ni danda'anii jechuudha so amma gara dubbiin fuuteen namaan deemti gara pooyintiitti jettiin deema jechi muummichi pirezidaantiin naannoo Oromiyaa bakki nafxanyaa irraa nu cabsineetti deebine baga gammanne jeesun jechi sun sirriidhaa jechuudha namni aan Oromoodha juu jecha san deeggaruu qaba nafxanyaan osoo nuti jirruuti Shimallis Abdiisaa irra duula banu jirti nafxanyaan osoo nuti ilmaan badhaadhinaa ilmaan Oromoo jirruuti sigale Taayyee Dandaarratti duula banu jirti jechuudha ጆሌም በዳዲና ከይሰጡ ተአፋና ማረፈ እንደዛ ያማረኛ ቋንቋ ነው ገበሂ ዱበዱ ጀቹ ገበሃቲ ወሬ አፋና ማራ በይተ ልኪ ነፍጠኛ ወሊን ጅራን ነመሌ ወልሱዳኔቲ ሚቲ ወሊ ፍጭ ኻን ነመሌ ኢራም ፈኔቲ ሚቲ ሴና ደበርቴ ቤከዳ ኢፌገዳ hangan mo qofana jaana faana maaraati dhume dubbiin sigale wajjin jiraachuun tokkummaa yaaduun sigale beenerra khutuun biyya ijaaruu fi malee biyya jaalachuu fi malee nafxanyaa sodaanne
yookaan nafxanyaaf Oromoo gurgurre yookaan Oromoorra nafxanyaa jaalanne nafxanyaaf itti aansineetii miti. Takka Abiyyi Ahmad nafxanyaa ta'eetii miti. Sigale? Abiyyi Ahmad muummicha ministeera nama hundaati. Muummicha ministeera naannoo Amaaraati. Muummicha ministeera naannoo Tigraay. Muummicha ministeera naannoo Oromiyaati. Nu hundaaf Abiyyi wal qixaa. Jennee osoon tokkicha qabnu. Kan Rabbiin nu ergee mataa waliin nu qabee. Diina meeqa nurraa cabsee mataa waliin nu qabe kana. Itti ol gadhiifnee keeysaniisi akka feetanitti arrabsadhaa jennee nuti itti dhiifnaan. Waan nuti gartee sodaannee if duuba deebine. Waan nuti gartee abbichu dhiifne itti fakkaattee jechuudha. Waan nuti shimallis dhiifne itti fakkaattee jechuudha. Lal nafxanyaan Oromiyaa keessa dhuftee murteessuu hin dandeessu. Waan nafxanyaa qawwee caccabxuu tanaan deemtu dhiisiiti. Wayyaanee gartee Afrikaan yoo naan dhuftanii lola jette ilmi abbaa gadaa torbaan lama diigee jechuudha. If eeggadhu waliin bulla jenneeti malee waan isin nu gootan irraanfanneeti miti. Seenaa kuttee hooyinee madaa kutte hooyinee saba keenya boonyeen boochifnu dalagu dandeenyaa hayyoota qabnaa waraana harkaa qabnaa muuxannoo qabnaa ni dandeenya gooneeti madaa saba keenyaa san hujiidhaan injifannoodhaan boohaan fayyisuu osoon hin taane injifannoon fayyifna jenneeti nuti tokko jechaa jirra malee sodaa takka nafxanyaarraa qabaanneeti miti jechuudha. Nafxanyaa wanni isiin beeytu qawwee harkaan qabdu. Afaan kanaan iyyuu beeyti jechuudha. Warri afaan kanaan iyyuu beeytan, warri afaan kanaan itti himuu beeytan gabbaatanii akka gaariitti itti himuu dandayuu qabdanii jechuudha. Arrarraa qabee. So arkitan warri dheengadda nafxanyan hunjuu nafxanyaan guddoon ififuu isaanii jechuudha. Ummanni Oromoo wal cinaa dhaabbachuu. An amma duraan isin hime lolli gaafa wayyaanee irraa dhumate ammallee lolli jalqabe malee hin dhumanne kan nuti jennu kana if duuba quba qabnaa jechuudha. Sammuu waa yaaddu waan isin hoggee nuti kas jennu qara biroo jijjiirtaniiti waan akka wayyaaneen jabdu nuti jechuu jirru isin fakkaatte lolli ni jalqabe malee yoom dhumate. Lolli ni jalqabe malee yoom dhumate. Ummata Oromoo lolli kun sin laalchisu. Ummata Oromoo namni miila sirraa ciree sin laalchisu. Kana jechuu turtanii nuti wanni kas jechuu turreef lolli nafxanyaa wajji akka eegaluu taa'u beeyna. Gaafa tawayyaanee xumuranne nafxanyaa wajji akka eegaluu taa'u lola matakkal keessa geggeeffamu jiru eenyu wajji akka wal lolu jirru beeyna. Korneelli eenyu akka mootummaa keessa taa'ee ajaja dabarse arra kunoo hidhanii itti ol darbanii jiran. Namichi Beenishaangul bulchuu sababa muslima ta'eef waan kana hunda nafxanyaan as teessee irra geggeessitee jechuudha. Halee qabanii waardiyaa isaa hunda fuudhanii bulchiinsa hunda hidhanii hoggii qoratanii as baasan dubbiin dubbii amantii taatee jechuudha. Waan inni muslima ta'eef akkana godhame hay aboo nuti lola amantiitii miti kayyaanuuf lola biyyaatiif hoodho waardiyaa ta'e deeffadhu deemiitii kara warra si dhibee hunda nu garsiise dura bu'ee agarsiisee jechuudha. Qaqqabee guuree jechuudha. Gootichi sigale achitti illeedha muslimaa bulchuu jira bulchuu hin dandeenye jechuudhaaf shoorarka laalamee lola amantii akkatti bineensi shanee kunii fi nafxanyaan akkatti barbaaddu sigale informeeshinii qabdan namaa wajjin haasoftan miidiyaan keessan ni boo hayyuun keessan ni boo beekaan keessan kan isin jala yaatan ni boo isin cufti booha dhaaltanii nama informeeshinii qabu dhageeffadha. Ambar lubbuufiin sheer godhaa gayaanii jaasii gale. Yoo akka tasallee dhageeffatan gartee informeeshinii wayii harkatanii si gale maaliifin sheer godhaa gayaanii jaa. Yoo akka tasaa booyatana mataan dhukkube mataan garagale xiqqaan arraawe si gale guddaan molaawe saniifuu waan kana sheer godhaa gayaanii wanni waan xumuramee si gale wanni waan xumuramee. Jarri beekaati nafxanyaan ichi tetteessee namicha gartee bulchaan ichi muslimaa yeroo duraatiif jechaa jiranii kun ta'uun qabu jedhanii beekaa keessaa fi alaan namicha micciiranii miskiina kana hunda sababa sanitti waliin fixu jiran waliin galaafachuu jiran. Biitti ta muslimaati ta kiristaanaati ta waaqeffataati waliin bireenna jennee wajjin deemu jira jechuudha.
سو خنت مفوفاية ولين ديمسي غيرو نفتنيا أنا كبابر والله أنا كبابر بيكد إفيقد وان أبي أحمد أبيك سراتاون بيتو لغوان سيهمان وان أبي أحمد أبيك سراتاون تكو ما يوك سيقلك سي ميلا بخر واريتي نمني جانسير كنجرو تركي واشنغتن دي سي چيفتيت الرجت تخان تابي ندابدا سيقال كجبدو بيا خيسن جرتو مالك آسي إرجيتي أمتا نجاة ولين فيتش سيفتي أمتا نجاة ولين جراتو كيزي تنا غرغروچو جرتايچو هاتو تابي ندابدا نوتي بريزيدانتي شماليس وني إني جنوف قاليد وني تايي دندا جنوف قاليد هوغنوتا خينيا ردولو أبدا نمندن ديسو يجو أبدا سيقال هوغنوتا خينيا ردولو أبدا نمندن ديسو ولين جرانا ولين قدنة ولين اتشيجيني جنيتي مالا وان نغودن وان در نغودو تراني نرام فرنيجو أما غرزان دينغد وياني وجي تريمي أما غا فيديو بغمان فيديو درو ورابي وان إسان قدوتان يو إسان أما نفتنيا وجي نورتين دولين كجيبان انجا أكنو مكباناتا هنو قبسا وان اتجيرو غرتو اتنان وان اتجيرو غرتو غرسا ميديا نتوركي وان اتجيرو غرتو إسان كايون إساني أبيجو مرابمسيسو يجو مالف آنغو غافتني دبن كوندومينيمي دبن غرتي أكفت أني بيبت أبتو ددبن إسان يو أبي چرا ديمي بيتتون جيكم ساسينا موتمان چيهم ساني جارمتي إچي خيسا دفني أوريني غند خينيان آنغوني أركن ياد جوتو إسان مراجو جرايجو تون أمو غندوم ما في غسوم ما وان جارمتي غستسي يو آنغور رأري همتي وهم أرومون غوتون آنغور رأري ميلا لا رادنو غريسا الرغودا أرومت تيس ديبي أرومت أرارمي أكا دور سنت أرومت ديبي أكا غافة دور فيلمتو سنتي سيغل أرومت ديبي جانين سيغل مي غافة دور فيلمو أبي ياما نوما فيلم مليني وندلين هجيتا مين إسا مدالتيتي أكا غافة دور سنجتشون دنديس نمني وقي دور فيلم إفيفو بقى فيلم تجتيتو ماركال أويتاف ملي أكا دور سنت ديبي هاي أكا غوستي تيغافة دروا آنغور رجرتو سنت ديبس غوستي نيونو جتشاسي جتشو بريكا نما غوا نما ومان بينين سسو بتنا ديبي سيغل أكا دور سنت ديبي دور كرار رجرتا بر دور كاچيلو رجرتا بر دور نمني سيغا ونجرو بر أرومت تيس ديبي جانين سيغل مي غربان كن إفيفو أما دلغا سيني دور نما فيلم ملي غافة إني أكا دور ديبي جانين سن سيغل أكا دور ديبي خاني جانين سن نما فيلم ملي وجيتا كندلين إيغا وجي دلغو إيغالي خاني سا واللولو إيغالن هاي وجي جيرا أكا دور خميد ديبي مورا ديبي فيلما چامسا ديدي ميسد ديت فيلنو إيغا دوري لما فيلمو ديما يوكا درساني ديبي جت يوكا درساني ديبي خان جتو تاتي فيلنون چامسا ديدي ميسد ديكي كيفم تيجي سو بيتي غوسافي غندافي خنام بولتون جرتو بيتي توكمان بولتي شيغل هنگا فايدان سبان توقمينتي نما خيا انغور راريم نمانا نتدولي تليفون نجلا خاصو انغور راريم منم چيك يلم سيغل سنيفو بارتين اورومو اولين سيدام بارتي اورومو تيفين جتو اتيم بارتي اورومو ما يرو ونين سيدام فيديو تيجي مرو فين ديب فلنو أصديمو جرا دياسبورا همبرجر كوفي بيا آلاتي فيسبوك الرأي يوخنا لالتني وري بارتي أورومو تبيا خيسي جرتو أدى نورينا سلتو بيا هو جنو راف جنا مالف
paartii adda jedhamtuun paartii saba tokkooti malee paartii sabaa sablammii naannoo ta'e keessa jiru bakka uumuu qabdaa jechuudha. Paartii jabduu tokko uumuu qabdaa jechuudha. Paartii jabduu tokko uummaddaati. Filannoo seena. Barcuma tokko hirkattaniis, lama hirkattaniis, sadi hirkattaniis, ichuma keessa teessaniiti carraa keessanitti eeggattanii jechuudha. Carraa keessanitti eeggattanii jechuudha. Filannoo godhuu hin dandeessu. Marroo hiite, hogganoota siyaasaa hiite, hogganoota siyaasaa ka hidhe filannoo fi miti seeraa fi seera. Mana murtiitii fi poolisa. Abiyyi Ahmedii miti. Midhageessa. Abiyyi Ahmedii miti. Hogganoonni siyaasaa ammaas yaada jabaa. Aboo badhaadhinni kunoo bilziqinnaan akkana nutis yaada akkana qabna jee sagantaa siyaasaa lafa kaa'e. Hay aboo sagantaa siyaasaa jabdu qabanii jarri kun ni mooha jedhanii namni firraa hidhan jiru jechuudha. Biyya girgireessan biitti kanatti hin bultu sabaa sablammii walirra kaasan jeequmsaa uumame namaa wal fixe namaa wal gate dhiiga namaatiif namuu hidhamee jechuudha. Sigala yoo manni murtii ati hoogganaa siyaasaati deembaga wal fichisiiftee jeen sun mana murtiirra jirti nuu miti. So durumaanuu yoo akkasillee ta'e durumaanuu paartiin siyaasaa ta nam tokkorra rarraatu. Sigale ta yoo nam tokko hidhan dhabamtu paartii siyaasaatii miti sun. Paartii yaadan qabne. Paartiin siyaasaa yoo ni nan hidhame na duubaan katti fufu jiraachuu qaba. Yoo kana duubaa hidhame kana duubaan itti dabree fudhatu mootummaa ibidda jala kaa'ee aangoo sanirraa fonqolchu jiraachuu qaba. Hogganoota siyaasaa hidhanii, maarree siyaasaa hidhanii, hayyoota dorgomuu hidhanii, hay nama dorgomu yoo namni kun lubbuu qabaa dhufee namni kun du'e bakka paartiin sun namni silaa dorgomu nu duraa du'e, namni silaa dorgomu du'e, namni silaa dorgomu du'e dhaadannoon isaa akkana. No, paartiin siyaasaa takka amma paartiin badhaadhina yoo abiyyi meeqa qabna if keessa. Yoo shimallis ka'e shimallis meeqa qabna. Yoo taayyeen ka'e taayyee meeqa qabna. Paartiin siyaasaa akkasittiif qopheessu qabdi. Hayyoota walitti adeemsifattee sigale. Hay. Lammaa kute shimallisiin dhufe lammaa caalaa dalagutti hin jiru. Xayyibaa kute caaltuu dhufe caaltuun xayyibaa caalaa dalagutti hin jirtu. Caaltuun ni kuti tatti aantu caalaa taatus akkuma dhufetti isii ol dalagaa jechuudha. Paartiin siyaasaa akkana ta'uu qabdi. Paartiin siyaasaa ta nam tokkorra rarraatu. Nama lama sadiirra rarraatu paartii siyaasaati tun. Afooshaa jedhamti malee. Hay. Maaliif waan namni isiniin juuf irraa laallisa? Maan qaanfannise isin waan. Nuti bar garaagarummaa yaadaati malee nuti dhiigaan tokko nuti Oromoo jibbaa isinirraa hin qabnu. Isin mootaniis. Anamma yoo abiyyi muummicha ministeera irraa bu'ees bakkumaan jiru Ameerikaa tanaayin hulii xiyya dalagadha. Yoo abiyyi lammaffaa filamees huluma xiyyaan dalagadha. Waa takka. Yaaduma abiyyi kanaan naa ta'een abiyyi deeggara malee naaf hin godhu nan godhu waa takka. Garuu yaada isaa kanaan yaada ceesisa jeetiin deeggaru jira. Isin qabattaniis wanni na gootan hin jirtu. Nattiin. Anasumaan ta'a. Laayifuma xiyyaan waraaba oggisiisa. So tanaafin isinitti himu jira jechuudha. Paartummaan siyaasaa tanam lamaa sadii irratti hundooyti. Paartii siyaasaati moo afoosha. Lalmemma uummata badhaadhinaa kana. Hay hoogganaa kana achii kaasan kanuma san caaluu dhufaa jechuudha. Hoogganaa kana achii kaasan kan san caaluu dhufaa jechuudha. Jeneraalticha waraanaati laali. Aadam Mahammad gantu ta'ee fuudhanii dabarsan Biraanuu Juulaa keessa caaluu dhufee jechuudha. Sigale Baacaa Dabalee keessa caaluu dhufee jechuudha. Jeneraal Naasir ka isaan hunda caaluu dhufee jechuudha. Hay paartiin siyaasaa takkaawwanni siyaasaa akkana ta'uu qabdi malee. Nam tokko nurraa hidhan, nam lama nurraa hidhan akkami kanaan dorgommiseen namaarra. Amma nuti hogganoonni aangorra jiru kun yoo dhiisanii deeman ka isaan caalaa biyya tana ceesisuu danda'u. Ka yaada isaanii caalaa biyya tana ceesisuu danda'u. Ka qophaa'ee taa'u jira jechuudha. Akkana haada nyaachuu jiru yoomna duraa hiiqan jee. Paartii siyaasaa akkas ta'uu qabdi malee sadarkaa hogganoonni keenya jedhametti maarra hin booyin sigale. Paartummaan siyaasaa tanam tokko jalaa hiitee hay akkas taanaan namuma tokkichaa hiitu sanuu hidhuu dhiiftee awoo please naan hin dorgomin. Dubbiin maallaqaa bar maallaqatti kenninaan namni sun hin dorgomu jennaan hay atichumaan kuftaa'u jechuudha. Atichumaan kuftaa'u jechuudha. Awoo naan hin dorgomin ati saayiba kiyyaami.
jettee yoo himte siinin dorgomu jee yoo inni dide bakka ati kaayyoon kee kufee jechuudha. Kun paartii siyaasaan jedhamu afooshaa jedhama. Haazaa wal afooshaa jaana ragni. So hoggii dubbattanillee kana hoggii maqaa dho'itan hundi keessa jirra. Oromoo hayyoota Oromoo hogganoota Oromoo baay'eetan farqata. Hogganoota Oromoo jechuun kan Oromoon qubaan filate. Hanga ammaa Abiyyi irraa eegalee hanga ammatti namni Oromoon qubaan filate hin jiru. Oromoon amma dura hogganoota qabu nama fedhiidhaan yaada isaa ibsatu. San qaba malee hogganoota Oromoo nurraa hidhame. Hogganoota Oromoo hoggana jechuun nama ati filatte. Namaan an deeggaruu hidhame nama deeggarsa hedduu qabu fa'aa hidhame yoo jette dhugaa ni fudhatama. So laal xiqqishu siyaasa namni nakkoof laa. Miidiyaa kanarra hayyuun na laala. Nama waa beekuun na laala. Nama naa oliin na laala. Xiqqollee hoggee haasuytan sii gala. Namni na taajjabaa. Na taassabaa jaaha. Bannaati. Rabbi sodaadhaa. Maaluma taatansa? Namni na taazzabu jira. Namaan dheengadda nabiyyi jeeni arra sheexaanticha juun kana namni na taazzabaa. Namni hundi kuma khiyya. Namni hoggee harkasii dha'u tana. Hundi isa harkasii gariin harkasii dha'u jira sii gala. Daaguu kanaati gowwaajee harkasii dha'u jira sii gala. So namni harkasii dha'u kun Oromoo dheedan maarra dheedan. Amma shaneen osoo jaawar mammaffaa gabbaasanii qabsoonni dhiifti. Osoo jaawar gabbee shaneen jala deemaa jeeni shaneen jala deemti. Akka waan goonni sii hidhametti garuu ifii hiisiftee. Ifirra dalaydee hiisiftee shaneen. Akka waan goonni sii hidhame jaawar mammaffaa biyya hidhamanitti shanee qoma dhawataa barakkana jee. Sanuu shira jaawar farra namni xaxuu ture tokkoffaan shanee dhaabe. Itti aansee warra OMN keessa amma iyyuu kana. An abalu jechuun barbaadu sii gale. Warri OMN keessa jiru kun warra jaawar mammadirraa kan isin hayyu jettanii makkana sheer gootan kun warra jaawar mammadirraa shira xaxe keessa nama hundaa wajji nagayaan jiraachuu waan hin barbaaduuf galata dhabuun barbaadu. Siyaasaat boru dabartuu jecha. Sii gale. So isaas rabbi ni baasa. Waa hedduu haasa'uun barbaaduuf malee. Amma nama as keessaa isin goota keenya. Mee sagalee jaawarii ta'a jettaniin. Ka jaawar irratti maggaarrajaa duubaan masakkaree deeme meeqaa jira. Ka informeeshina bifa imeleetiin mootummaa dabarse meeqaa jira. Sii gale. Nuti hin dubbannu carraa naa dubbatu. Guyyaa naa dubbatu. Inni nuu yoo rabbi jee gaafachi keessaa baase akka inni godhuu ta'a waanuun hin beeka. Isin gaafas hay aboo edaan kun kaan akkana ture jechuu teessan sii galee haareetti. So saniifuu paartiin siyaasaa Oromootiif hin jedhu. Ezeemaa isinirra dhageettii qabaa. Ezeemaa deengadda duriyyee Finfinneetiin ijaaramte sii galee. Isinii ama 60 ama 50 saba miliyoona 50 qabsaa'u turre jedhan ezeemaatu isinirra dhageettii qabaa. So akkasin ta'ina paartii jabduu qabaachuu qabdi Oromoo. Paartii jabduu tokko qabaachuu qabna badhaadhina birattis waan badhaadhinni dhimma dillaalee sodaatu qabaachuu qabna jechuudha. An akka uummatatti hin dubbadda malee akka paartiitti miti jechuudha. So paartii jabduu tokko uuma. Paartii sabaa sablammii hunda bakka buutu. Paartii heeraa fi seera qabdu. Paartii sagantaa qabdu. Paartii gartee namni hundi keessatti ifarku. Paartii kasii jabduu takka ta sagantaa qabduuma. Paartii amma afaan Oromoo warri afaan federaalaa ta'uuf deema. Sagantaa paartii aabaa warra meemma aabaawwan yoo gabbaye ummata Oromoo yoo gabbaye afaan Oromootiin afaan federaalaa sii godhaa jeetti hima. Waan ama 60 dura karoora ama 60 dura kanatti hima. Afaan Oromoo warri afaan federaalaa ta'uuf deema. Abbaa Finfinneetiin si godhaa jaani haareetti. Kaantibaa Miciyyoo Arsii keessa dhalatte Adaanech Abeebee santuu bulchuu jira. Sii galee Finfinneen gaafii yeroon itti darbe hunda. Sii galee haareettiin akka afaan keetiin barattuun si godhaa ama 50 dura aabaawwan akkas jeelloluu ture jechuudha. Arra namni afaan Oromootiin PhD fudhachaa jira. Arra kana namni sirraa dhagaa haasawa akkanaa sirraa dhagaa. Mee isinummaan dhaabbaaf laala warri paartii teenya maarree teenya
shirrugudeetee nyeettaniin kun dhaaphaati paartuma teessan tanaa ajaa'ibaa mee sagantaan teessan maali jaanii dubbisa sigale so amma haareetti dhufe afaan oromoo afaan federaalaatiin sii godha oromoon akka afaan isiitiin barattuun godha bar oromoo yuunivarsiitiin ijaaramteeti PhD yuunivarsiitii keessatti afaan oromootiin eebbifamu jirti sagantaa dulloomaan akkanaa bu'aan qabu sigale nama qofa xorotaan baasina jee Miratu Shankoo Profeesar Miratu Shankoo kaniin akkaan jaaladhu kabaju nama qofa dulloomi jettanii xorotaaf irraan baasina yaadaas xorotaa baasa jee sigale so saniifuu awwannin isiniin juu yaadamuu hataa ummanni irra maal barbaada teknoolojii kompiitara sigale karaa ispaaltii amma ispaaltiin bar hanga gaara mul'ataa biyya dhaloota sheekka abbuuta deemu jirti gartanii biyya dur simmintoo ijaan garteen beene ispaaltiin keessa deemu jirti bar bajaajiin deemtaa bar dirada warraa kaatee gana biyya sheekka abbuuta bajaaj saayikilaan sigale biyya dur dirada wadhaqe jaanii ka aja akka mootis silaalan san amma bajaajiin ichi dhayxee qamaatee deebitaa jechuudha dirada sadarkaa tana biitti guddina biyyaa wajjiin tarkaanfachuu hin dandeessan teessanii asii yaa'ii gootanii jechuudha teknooloojii yeroo wajjiin tarkaanfadhaa minaan nagarnoosa hay bakkuma takka teessanii guyyuu sigan amma qeeroon warshaa akkam faa'in isinii dhaaba warshaa kanan finne ziqee oromiyaa kana faa warshaa akkanaa biyya akkanaati hojii diil godheetiin isinii naqee isinii dhaabsisa dalagaan isinii bansiisa kana barbaada namni afaan oromoo afaan federaalaatii sii godha way bar muummichi ministeera masaraa Minilik keessa taa'ee afaan oromootii katabu jira yaa sagantaa barriitti dabre sagantaa bara dulloomaatiin deemtanii namatti naasii nama waan hin taane fuutanii walii kakaaftanii waan duraanuu karooran qabneef waan dandeeytiin qabneef sigale waan qaraatiin qabneef wali buuftanii waa keessaa buufachuu kaatanii wali buun sunis dhiirti waan lafa qabattee jirtuuf hin hojjenne amma waan isin gootannaa isinii mootummaan ce'umsaa Tigraay dhaabbatee ichi dhaqaa jennaan diddanii Oromoo jirtanii amma waan gootaniin isinii amma paartiin Oromoo hundi waltaa akkam gootan Abiyyi bira dhaqa karaa Abiyyi wuxu Abiyyi biratti maal jettaniin boo muca gaafaati dhalattu si beena yaa Abiyyi gaafaati dhalattu si beena sii xiqqaati nuti gaara jirra dubra amaaraa kana bibbireeda kondoominiyeemii takka makiinaa bireeddu cirraash bakka xorataa keenya umurii waan paartii jaantana hoodhon irraa ji Abiyyiif waraqaaf irraa darbii qulfii makiinaa teetii furudhu raahaan jiraadhu nagaatti